Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 3 aangoo fi hojii qaamolee adda addaa keewwata 15 aangoo fi hojii biiroo galiiwwanii Oromiyaa seerota birootiin kan tumameef yookaan kan kennameef akkuma eegametti ta'ee biirichi keewwata 15 keewwata xiqqaa tokko ragaa abbaa qabiyyee hanga qabiyyee fi jijjiirama jiru kamiyyuu yeroo yeroon qindeessee ni qabata. Keewwata 15 keewwata xiqqaa 2 kaffaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa yeroodhaan akka raawwatamuu fi ni hojjeta. Kaffaltoota itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaaf mirgaa fi dirqama isaanii irratti hubannoo ni kenna. Komii dhimma kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa irratti dhiyaatu ilaalchisee murtii ni kenna. Akka kennamuuf ni hojjeta. Keewwata 15 keewwata xiqqaa 3 sassaabdonni galii daangaa yeroo seeran murtaa'e keessatti maallaqa sassaaban akka galii taasisaniif ni deeggara, ni hordofa. Bakka rakkoon jirutti tarkaanfii ni fudhata. Qaama aangoo qabuun tarkaanfiin akka fudhatamu ni taasisa. Keewwata 15 keewwata xiqqaa 4 dhimmoota labsii kana keessatti tumaman milkeessuuf qaamolee biroo waliin qindoominaan ni hojjeta.